Welcome to grade 9 biology unit 4 part 12. So arrantana bakunna afrafa party lama fara kan barannu. So array sirra igalla our today's lesson is start from 4.8 the natural cycle. Sirna marsa lagu takhallalu ana fuqa أصبرنا تقنا اتفقنا درت سبسكرايب لايك شير كتشو كندا كان يجتشا حاجات أمور التكنو جرتو تنسنا فيرا. Okay, let us proceed to our today's lesson. Okay, our today's lesson is start from the natural cycle. Okay, let us proceed from this question. What cyclic changes occur in the ovary and the uterus? Okay. Okay. The ovarian cycle described in the previous section is coordinated with cyclic change in the uterus. Kana jura? Marsan ovary daga okay marsan cycle ovarian cycle jenne lesson tan dura khayse barane sun jijjiramota uterus yookaan immoo gadaamessa keessa gaggeeffamu cyclic change kaje kana qabaa jechuudha. Okay, we refer to the approximately monthly changes in the uterus as menstrual cycle. So jijjiram baatiin dhufu kan gadaamessa keessa gaggeeffamu kun sirna marsaa laguu yookaan menstrual cycle jennee yaamnaa jechuudha. Okay, the first day of menstrual cycle is marked by onset of menstruations. That means in the case of flow phase, in the case of so on the set of menstruation. In the case of flow phase yookaan immoo yeroo jalqabaatiif mensi yookaan period yookaan immoo laguun yeroo jalqabdu flow phase yaa'insaa jechuudha. Phase dhangala'insa dhiigaati jechuudha. Which is the flow of bits of uterine lining. Maaltu deema? Flow of bits of uterine lining dhaaba gadaamessaa kan duraan embryo yookaan immoo zygote simachuuf uumame kan if jaarsantu diigamaa jechuudha. And also some blood from uterus, dhiiga qulqulluu tokko wala haga tokko jechuudha. Dhiiga qulqulluu haga tokko kan uterus keessaa yaa'u kan ujummoo dhiigaa san keessaa yaa'u jechuudha. Through the cervix karaa morma gadaamessaatiin and also out of the vagina keessan qaama dubartii keessan karaa alaa kan bahu jechuudha. Okay, follicle stimulating hormone FSH stimulate maturation of an ovarian follicle. Follicle ovary da yookaan bakka micireen killeedhaa itti bilchaattu follicle tennuun tana akka isiin bilchaattu kakaatee si oomtee jechuudha. Stimulate jechuun kakaasu jechuudha akka isiin bilchaattuuf. Kana kan godhu gaa follicle stimulating hormone jechuudha. So the interval of follicle maturation before ovulation is now is the what? The follicular phase. Yeroo intervalii jechuudha follicleedha osoo ovulation hin jalqabin dura maal jennee yaamna? Follicular phase of cycle. Yeroo follicular phase jennee yaamna jechuudha osoo ovulation hin eegalin jechuudha. Osoo hanqaaquun bilchaate karaa ovirektii deemuu hin eegalin dura feesiin jiru follicular phase. Maal jechuudha? Yeroo turtii yookaan yeroo bilchaachuu killeeti jechuudha. Yeroo turtii bilchina killee follicular phase. Yeroo turtii bilchina killee follicule keessatti killeen bilchaatti yeroo isiin turtii itti fudhatu jechuudha. Follicular phase jennaan. Feesota kana maal jennaan? Follicular phase jennaan jechuudha. During this time
feesii kana keessatti cells around the egg secrete estrogen. Seeliin naannoo killee jiru estrogenii burqisiisa jechuudha. That stimulate the endometrium to thicken. Estrogeniin kun maal godha? Endometriumii akka inni furdatu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. So the rise in estrogen encourage the pituitary glands to release more luteinizing hormone. Hammaan guddachuun yookaan dabaluun hormoonii estrogeniidha kan inni kakaasu kan inni encourage godhu pituitary glandiin akka inni pituitary glandiin akka hormoonii luteinizing hormone jiru baay'inaan dhangalaasu yookaan baay'inaan akka inni oomishamu akka taasisu godhaa jechuudha. Okay? The flow of luteinizing hormone cause the follicle to swell in the breast. Luteinizing hormone kun flow ta'uun isaa kun immoo dhangala'uun isaa kan inni sababa ta'uuf follikiliin killeedhaa jechuudha. Sanduuqni killee haguugee argamu kun boqoqee akka inni breast ta'u akka inni tarsa'u kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Okay? So luteinizing hormone triggers for ovulation. Luteinizing hormone akka ovulationiin gaggeeffamtu taasisaa jechuudha. The luteal phase of the cycle begins after ovulation. Phase luteal phase jennuun kun efa ovulationiin gaggeeffamte booda kan itti fufu jechuudha. Feesota efa ovulationiin gaggeeffamte booda itti fufu jechuudha. Luteal phase jennaan. Luteal phase jennee yaamna jechuudha. Luteal phase of cycle. Sirna marsaa luteal phase jechuudha. Turii efa ovulationiin yookaan immoo hanqaaquun gadhiifamte. Ovaarii keessaa karaa ujummoo ovaarii gadhiifamte booda gaggeeffamaa jechuudha. Okay? Okay. Luteinizing hormone stimulate formation of the corpus luteum. Hormoon luteinizing hormone jedhamu akka structure waan caasaan dhaabni corpus luteum jedhamu kun akka uumamu taasisaa jechuudha. Which secretes the some estrogen and lots of progesterone. Corpus luteum kun maal burqisiisa? Estrogenii haga tokkoo fi irra caalatti immoo progesteronii baay'ee burqisiisaa jechuudha. Corpus luteum kun. This hormone cause the uterine lining to thicken. So hormooniin kun dhaabni gadaamessaa akka inni furdatu taasisaa jechuudha. And also encourage blood vessel to grow through it. Iddoon dhiigaa akka inni dhaaba gadaamessaa keessatti ijaaramu taasisee ijaaramee guddatu taasisaa jechuudha. Okay? The uterus is now ready for pregnancy. Sadarkaa kanatti stage kanatti gadaamesaan keenya pregnancy yookaan immoo ulfa simachuudhaaf qophii ta'ee jira jechuudha. Okay? So look, women enters menopause when all the follicle in her ovaries have what? Either been released during menstrual cycle or have to disintegrate as a result of aging. Staging dhala dhaabuu hawwanii, staging dhala dhaabuu hawwanii, menopause kan inni kun jechuudha. Menopause kan inni kun yeroo guutuu follikiliin ovaarii isaanii keessa jirtu yookaan karaa sirna marsaala guutuu ijaatee yoo dhumuudhaa fi akkasumas disintigireet yookaan immoo guutumaa guutuutti qaamsi keessaa yeroo dhabamtu sababa maaliitiif? Sababa umriin isii umrii dhaluu danda'u isiidha. Umriin dhaluu danda'u isiidha waan dhumeef because of as a result of aging yeroo jennu tanaa jechuudha. Shamarreen takka gaa umrii 45-50 qofa average kan qabdu kan da'umsaaf qabdu jechuudha. So umriin 45 aga 50% hin jirtu tun umrii da'umsaaf wumeniin takka qabdu jechuudha. 45 aga 50 gidduu geenyan shamarreen takka 45 yookaan 50% jedhani kana geenyan shamarreen takka menopause taate yookaan immoo dhala dhaabdi jechuudha.
Walqunnamtii saalaa san booda sana booda raawwattus ispermiin killee cabsu hin jiru jechuudha. Killeen ovaarii keessa baatee qophooytee ilmoo ta'uuf yookaan immoo sirna marsaa laguudhaa gaggeessuuf uumamtu hin jirtu jechuudha. Killeen sun akkasitti waan jirreef shamarran sadarkaa tana geenyan dhala ilmoo argachuu hin danda'an jechuudha. Minipoos ta'anii jechuudha. Minipoos jechuun isteejii tanaa jechuudha. So umrii ittiin shamarran keenya ittiin umrii da'umsaa yookaan fertaayil piireedii ittiin dhabanii jechuudha. Fertiliitiin yookaan fertaayil piireediin umriiwwan isaan kanaa gaditti argamti jechuudha shamarran keenyaaf. So shamarran keenya sadarkaa tana geenyan dhaluu hin danda'an jechuu isaati jechuudha. Okay, with no follicle left to mature, folliculoonni bilchaatan hin jiran, production of estrogen and progesterone is diminished. Oomishamiinsi estrogeniitii fi progesteroniitis gadi bu'an. Ende menstrual cycle keys sirni marsaa laguutis ni dhaabbataa jechuudha. Sadarkaa tanatti. Menopause is only in humans. Adeemsi menopause kun nama keessattii fi sanyiiwwan heelsidhaa tokko abba lamaan tokko keessa gaggeeffama jechuudha. So kana jechuudha. Kiitarmisiin kun waama kanaati karbas lutame jechuun the structure that secretes the hormone estrogen and progesterone. So progesterone cause changes to occur in the lining of the uterus that prepare it to receive a fertilized egg. Progesterone dhaaba gadaamisaa kan akka inni furdatu akka inni qopheessu taasisa jechuudha. Maal godhuuf yoo killeen sun fertilized taate yoo killeen sun sperm cabte lubbuu haarawaa embriyoo san yookaan zaayigooti san simachuudhaaf qaamni gadaamisaa akka inni qopheessu kan taasisu ta'uu isaati hormooniin progesterone. Okay? Flow phase jechuun kun the first phase of the menstrual cycle. Sirna marsaa laguu keessatti feesii jalqabaate jechuudha. Flow phase dhangala'iinsi dhiigaa hanqaaquu duutee fi dhaaba gadaamisaa ijaare yeroo inni bifa dhiigaatiin bifa dhangala'uutiin qaama dubartii keessaa bahu jechuudha. Flow phase jechuun. Follicular phase jechuun immoo the second phase of menstrual cycle. Efa menstrual cyclein dhumte booda yaatee dhumte booda follicular phase sirna bilchaatinsa qilleeti. Sirna yookaan immoo feesii qillee bilcheessuuti jechuudha. Qillee haaraa bilcheessuuti. The second phase of menstrual cycle. Qillee haaraa bilchaata jechuudha. Efa sirna marsaa xuriitiin qilleen takka duutee yaate follicular phase itti fufa jechuudha. Maaliif qillee jalqabaa bilcheessuudhaaf adeemsa taasifamu jechuudha. Luteal phase jechuun immoo the third phase of menstrual cycle. Also efa follicular phase gaggeeffame booda luteal phase efa evolution gaggeeffame booda kan inni maaliif luteal phase kana irratti wanni jechuudha. Karpas lutamidha. Phase karpas lutamiiti maal godha? Qaamni gadaamisaa akka inni qopheessu. Tarii killeen oomishamtee killeen gadhiifamte sun yoo sperm argattee fertilization gaggeeffamte akka qaamni gadaamisaa if qopheessu kan godhu luteal phase kana jechuudha. Akkasumas menstrual cycle sirna marsaa laguu the series of change in the female reproductive cycle sirna marsaa qaama dubartii keessatti kan ji'aan dhiigni irraa yaa'u jechuudha. Sirna marsaa laguuti. Which include producing an egg killee oomishuu akkasumas uterusii qopheessuu maal godhuuf receiving the egg killee yoo tarii sperm ergattee cabte akka ilmoo taate uterusiin qopheessuudha jechuudha. So sirna marsaa laguudhaa kun kana jechuudha. Ogguu duraa follicular phase killee oomisha killee bilcheessa killee bilchaatte immoo gadi dhiifamte karaa ovulationiitiin efa gadi dhiifamte booda immoo luteal phase itti fufa. Luteal phase kun akka qaamni gadaamisaa if jaaru taasisa. Yoo akka tasaa killeen sun cabte killee san simachuudha jechuudha. Adeemsi kun menstrual cycle yookaan sirna marsaa laguu jedhama. Okay? This is enough for our today's lesson. Until we join with the new lesson. Goodbye.